Tonni guyyaan isaan capha dhugaa caban guyyaa onnirraa nama tokko amanan. Guyyaan capha isaanii isaan argan immoo guyyaa namni isaan amane sun duuda itti galee takkaahuu isaan gane. Guyyaa kana capha addunyaa tanaa caban. Yeroo tokko addunyaan tuni kulliin isii dukkanatti jijjiiramtee akka waan rakkina waan jedhameef si qofa rabbiin uumee addunyaa tanaa qabu nama takkaan ka waliin gal dhiisi gabiraa haati si dhalte waan ati keessa jirtu kasii hubachuu hin dandeenye. Eenyumatti illee rakkina kee ka himachuu hin dandeenyetti nama qunnamu. Bakka hundaanuu martinuu dukkanaa'ee akka waan dachiin tun hin bariinetti wanni marti balbalti marti si cufamti. Na amani wayita kana yeroo hulaan rahmaan banamuu hedduu fi yeroo rakkina san keessaa takkaaf isa dhumaatiif rabbiin si baasu hedduudha. Wayita kana du'aa itti jabaadhu. Hin dukkanaa, hin hammaata. Ibn maaliif akka uumamte si jibbisiisa. Sanuu bira taree du'a si filachiise. Osoo yeroo sanitti namni si filachiise jirurra du'a filatta. Haa ta'u garuu rakkina hunda booda bal'inatu jira. Inna ma'al usri yusra jedhee rabbiin quraana keessatti yeroo lama itti deebi'e. Addunyaan tuni walqixxummaa hin labsitu. Walqixallee hin gootu. Feeraa dallachuu. Gaariidhaaf badduudha. Badaadhaaf immoo gaariidha. Yeroo namni jireenya isaati guutu waa hunda kee luuz akka ati gootu godheeti lubbuuti harka isaatti qabatee sitti baacutu jira. Yeroo ka miidhamaa ta'ee ka miidhame immoo miidhaa ta'ee dubbatudha. Yeroo namni tokko ol seenee nama 2,000 galaafatee biraa gadi ba'u keessa jira. Suudaanitti waan ta'e argitan Alfaashir keessatti rabbiin nu haa eegu. Zaalimtoota rabbi addunyaa tanattis bira akhiraaf